Hello everyone, nice to meet you again with another video. Yoya akkam jirtu nagaan koo lafa jirtanis na dhaqqabu amma immoo video haaraadhaan isin dhiyaadheen jira itti dhiyaadha. As you may see, the lesson of this video is a comparison and a contrast of three tenses. Tensiiwwan sadan past perfect, present perfect, simple past waan jedhaman kun garaagarummaa isaanii, tokkummaa isaanii, maalummaa isaanii akkaataa itti fayyadamnu fakkeenya adda addaatiin qabannee as keessatti ibsa guddaa andeemna. Okay, these three tenses are most confusing tenses. Tensonni kun sadan yeroo baay'ee namoonni waliin dhahuu ittiin rakkatu garaagarummaaf tokkummaan isaanii waan jedhuutiin gaaffii turerraa ka'eetiin kan isin hojjechuudhaaf dhufee. And then let's take examples. Example wrong ta'e tokko yeroo adda addaa jiru arginame. I have seen him yesterday. Jedhan yeroo damuun dubbatan argina. I have seen him yesterday. Okay. I went before he came. I went before he came. I went before he came. Went before he came. Okay. Maal dogoggorri isaanii mee itti dhiyaanna. So let's see. She had called him. Kun sirriidha. She had called him. This is a grammatically correct sentence. Had called him. Another is she has called him. Has called him. Kadura had called him. Kajadu. Kachanmo. She called him. So what are the difference of these tenses? Fakkeenya wayyaa fudhannu. Fakkeenya tokko sararaa fi tuqaalee itti fayyadamuudhaani yeroo ibsiname past tense, present tense, future tense gidduutti wantoonni ta'an, especially past tense keessatti jennee fakkeenya fudhanna. Let's take an example using a line and dots to show actions in the past time. So let's see. This is a timeline and I'm at the present time here. Amma kana jira kun yeroo dabreedha. Yeroo dabree waan ta'e tokkotu raawwate. Wanni raawwate sun qabxiidhaan bakka bu'e. Ittaansee waan tokkotu raawwate. Ittaansee waan tokko raawwate. Okay? One action happened in the past time and another action after the action happened. And then we see the two actions in the past and the place where this man stands is the present. Kana jedha fudhadha bakki namichi kun dhaabbatee presentiidha. Kaisa gara qabxiilee tuttuqaalee sadan jiran lamaan jiran sanatti yoo deemnu past tenseedha. Past tense keessa yeroo dabre keessa waan lamatu wal duraa duubaan raawwate jennee fudhanna. Mee fakkeenya kanarraa kaana. Okay. The first one happened before another action and that's another action which happened after. Okay. And then what we understand is that there is a connection between the past tense and the present tense. Walitti jira waan dabrerraa isa dabrerraa ka'ee waan amma wajjiniin immoo waa walitti dhufu tokko jira. Egaa tensiin sadan kuni kanan represent ta'anii bakka bu'u jechuudha. Okay, very good. So past tense yoo jennu, present tense, future tense yoo jennu, timing akkuma agartanu saditti hiramaadha. And then the place where this man stands, imagine that is the present time, and in the past time some action happened in the past time. Okay, with the dot kanatiin bakka kanatti waan raawwate jechuudha. Simple past. Waan dabre tokko ibsuudhaaf nin dabre amma wajjin wal dhufeenya hin qabu ta'uuma isaati. Waan sun waan kaa wajjiniin kophuma isaa jira yoo ta'e simple past ta'e. Fakkeenyaaf ishiin bilbilteef ta'uu danda'a. She called him in the past time. And then wanni kun immoo waan inni jiru irratti, yaada isaa irratti, qalbii isaa irratti waan dhiibbaa uume tokko qaba. There could be an influence, okay? An influence of the past action. This is to show how the past action is related to the present time. So ammaga dhiibbaa isaatu jira, and then this is a present perfect tense. Okay, past in one raawwate suni, dur raawwate suni, simple past ida. Okay, akkamitti ibsama grammariin isaa maal fakkaata ka jedhu fakkeenya adda addaa fudhannee itti deemna. Okay, so the action which happened in the past time does not exist. What's left is the impact or the influence on the man. And then time kanarratti hundaa'uudhaani ani eessan jira, an bakka kanan jira, bakka nama kanaa jennee fudhanna. Gaa nuti amma haasaa jirru kuni bakka kana jirra, presentii keessa jirra, waliin haasaa jirra. And then past time wanti raawwate jira, and the future time. Okay, but we have to focus on the past time. Okay, on the past time. Past time irratti waan amma wajji wal qabateet. Okay, some action happened in the past time. Okay, and next to the action, another action happened in the past time. Good. And then that action ended. Action tokko dur raawwate dhume ittaansee wayitu raawwate jechuudha. Dura bilbiltee fi
Ega bilbiltee addaan ture immoo egasii wal argan. Wal arguun sunis bilbiluun sunis yeroo dabre keessattidha. Isa duraa keessatti wal arguu fi bilbiluun wal arguun suni ka ammaa dhiibbaa wal hin argine bilbiluun sun dhiibbaa ka fakkeenya duraan fudhanne prezentii keessa. Okay, dhaqeeti wanni bilbiluudhaa fi wal arguun suni lamaanuu past tense keessa ta'e jechuudha. Yoo ta'e inni duraa suni maadha past perfect ta'a. Ka duraa bilbiluun sun. Ka ittaanee dhufe sun garuu simple past dhumaan ibsama jechuudha. Maaltu ta'e jechuudha? Dura bilbilat ta'ee walii bilbilanii egasii wal arganii. Okay? Wal arguun sunis past tense, dabreera, bilbiluunis past tense. Okay? Both the actions happen in the past time. Okay? So, what is the difference here? The difference is that there are actions which happened one before another. Garaagarummaan qaban lamaan iyyuu simple past ta'uu danda'u kophaa osoo ta'e. Garuu actionii tokkotu isa tokko dura raawwate past tense keessa jechuudha. Kanaafuu inni duraanii sanaan ibsame sun inni past tense dursee raawwate suni past perfect inni ittaanu simple past ta'a jenna. Fakkeenya bal'aa fudhanna. Let's take more examples and go to more elaborations. And then let's call. She called him. She called him. Yoo jenne simple past. She bilbilteef jechuudha. Fakkeenya fudhanna. And the other is she has called him. She has called him. Kunis past idhuma garuu past waanuma dabreedha. But the has called ka jedhu kuni ka ammaa wajjin wal qabachuu isaati malee waan inni raawwate dur ture. Lamaaniyyuu past. Okay. But the difference is that she has called him yoo jenne waan ammaa wajjin wal qabatee jira yookaan partially walakkaadhaan waan ta'e tokkooni cinaadhaan waan ta'e tokkotu wal qabatee jira jechuudha. She called him ka jedhu ka ammaa wajjin walitti dhufeenya hin qabu dabruu isaa qofa ta'uu isaa qofa argina jechuudha. Okay. Another is she had called him before she arrived. She had called him before she arrived. That's the place. Past perfect tense kuni iddoo kana gaama. Past perfect tense kuni had called ka jedhu kunii fi before she arrived ka jedhu kanatu actionii lamatu walitti hidhamee jira. Actionii lamaanuu kan dabredha. Both of the actions happened in the past, but one action happened before the other action and it impacted the next action actually. Okay. Kanaafuu as keessatti wanni beekuu qabnu verbiin kuni be it past, simple past, be it simple past, present perfect or past perfect, there are categories of verbs where we need to use. Akkaataa fayyadama isaa qabaachuu qabna. Base ka jedhu verb 1, past ka jedhu verb 2, past participle or verb 3. Verb 1, verb 2, verb 3 isaan kana beekuu qabna jechuudha. Kana bakka hundumarraayyuu dubbifnee mataatti qabachuuf itti shaakaluu qabna jechuudha. Okay, akkasumatti tolan dhufu ka dhaggeeffatanii if qofaan dhufu. So you have to read, memorize. Mataatti naqachuu dubbisuu iddoo addaatti bal'inaan. The first 100, the most 100 irregular verbs, the most common ones, regular verbs warra ta'an yeroo hundumaatti dhufanii jiruuf jireenya keenya keessa jiru adda addaa interneetii irraa PDF adda addaan anuu isiniin kaa'a kana dubbisaa. Kan dubbisaatti sammuutti qabadhaa. Then you can use these verbs, these actions in your tense so that you can develop your spoken English, written English. Kanaafi fakkeenya fudhannaa arrived gareen akkasii kuni warri edidhaan dhumanii ed qofaati warri dhuman regular verbs warra ta'antu jira. Akkuma kana ammoo edidhaan kan dhumne jira. Okay? Ed formidhaan eat, ate, eaten ka jedhe give, gave, given warri kun irregular verbs. Kanaafuu kategorii isaanii akkaataa kanaan laaluu qabnaa jechuudha. Nu fayyada waan ta'eetii fi baay'ee cimnee kana barraan teensii fi wantoota baay'ee fayyadamu baay'ee salphaadha. Passive active voice keessatti baay'ee nu fayyada jechuudha. Okay. And then how they are related and how they are different is to be discussed here. Akkamitti akka wal fakkaatan teensiin sadan kuni akkamitti gargar akka ta'anii ilaalla. So, what makes them the same? What makes them similar? All three talk about the past. Past perfect, present perfect, yookiin immoo simple past jenna sadan isaanii iyyuu waan dabreedha. All of the three tenses are the past. Okay, but the difference is that past simple is a finished and a disconnected action. Finished as disconnected. Dur raawwate amma wajjin wal
walitti dhufeenya hin qabu. Yoo walitti dhufeenya waan dur raawwate walitti dhufeenya ammaa qabu faana ibsuu barbaanne yoo ta'e, then we have to use another tense. And then that is the present perfect tense. The present perfect tense shows an action which happened in the past but is partially related or it influences the present time. Okay, it influences the present time or is partially related with the present time. Waan dur dabre ta'e waggaa lama durayyuu haa ta'u, waggaa 20 durayyuu haa ta'u, sa'aatii 2 durayyuu haa ta'u, daqiiqaa 2 durayyuu waan ammaa wajjin wal qabatee jiraachuu isaa yookiin sammuu keenya keessa, yaada keenya, saayikoolojii keenya keessa dhiibbaa fidee jira yoo ta'e maal jechuudha kuni present perfectiin ibsama jechuudha. Okay, but it's still connected to now. Okay, it's connected to now. Amma wajjin wal qabatee jira jechuudha. Present perfect tense. Akkaataa fayyadama isaanii formulaan isaanii maal akka ta'e booda ilaalla bal'inaan nu galaa deema. Just attend godhaa. Okay, and then past perfect yoo jenne immoo past perfectiin kun akkamitti barreeffama akkatti hojjetama. Okay, bal'inaan ilaalla hanga ta'e tokko irraa ilaalleerra. We have seen it, but it's a finished action before another past event. Okay, past perfectii ta'uunsaa actionii lamatu wal duraa duubaan jiraachuu isaati malee innu simple past ture. That by itself was a simple past. It is a past action. That's the similarity. 3 of them are past actions, but the meaning they give could be different. Meaning. Okay, he cuts on it. 2 actions happened in the past time. Lamaniyyuu wal qabatanii past keessa jiru ka amma wal qabatan taanan past perfectiin ibsina jechuudha. Okay, and then let's see their form. She called him, called. Okay, this is one verb, simple verb. That is a past, simple past. And this is has called, and this is had called. So here, what we see is called, has called, and had called. The first one is simple past. That is taken from under verb to category. Akaalala verb to jala fudhatame simple past in verb to jala fudhata yeroo hundumaa jechuudha. Inni present perfect immoo have or can has jenneeti verb 3 tti dabala jechuudha. It depends on the subject verb agreement. Okay, and the other is that the past perfect tense had called ka jedhu kuni had plus verb 3 jechuudha. Okay, that's very good, and the formula is clear. Let's see the common mistakes, the most common mistakes we commit. Emme dogoggora yeroo baay'ee jiru immoo fakkeenyaaf akkuma kanaan dura sanitti mee fudhannee ilaalla. Let's see this sentence. Let's see it. Let's just see it. I finished my homework before she came. I finished my homework before she came. Kun akkam sirrachuu qabame based on what we have learned so far. Can you correct this one? Finished. And she came. There are 2 actions, 2 consecutive actions, which happened in the past time. So, maal ta'uu qaba jenneera. The action which happened before another has to be expressed in the past perfect. Had finished ta'uu qaba. Okay? I had finished my homework before she came. 2 actions. The first is finishing, the second is coming. Osoo isheen dhufiin duraan hojii manaa kiyya xumuradhe. Hojii manaa xumuruutu dursee ta'e past perfectiin ibsamuu qaba. Ishiin dhufuun simple past tidha. That's a correction. But this is common with this mistake, or this way of saying is common with native speakers themselves. Warra native speakerii wajjin warra native speakerii mataan isaanii jiru kana fayyadamu baay'inaani garuu keessa beekannoodhaan gara beekannoo gabaabsuudhaaf jecha had jettu sana irra utaalanii dabruudhaaf waan akkasitti dhufe wayiiti. But in formal English and written English, you have to be grammatical in using past perfect tense. Simple past doubly fayyadamuun wrong. So I finished my homework before she came. Informal speech case, it is normal. It's normally considered in the informal English. Okay, but the trick with English is that it tells you some grammar or some rule and it defies the rule. Ofuma sa Englishini sana diga deebisee yeroo baay'ee gartanitti ta'e waanuma sanitti mee rakkoon Inglishiidhaa kana baay'inaani. I don't know why it is like this. Even spelling fi wantoota baay'ee wajjin wal qabatee wantoota haasofnu jira. Garuu akkuma jedhaniin isuma sana fayyadamuudha.
Gara tokkoon immoo language. Afaan jechuun akka itti walii galanidha. Yeroo barreessinu akkamitti, yeroo immoo dubbannu akkamitti waan jedhusi walii galteen conventionii tokko tokko jira jechuudha. So you have to know these ones. Okay. Another is I have finished my homework yesterday. What is the problem with this? Rakkoo qabaa kun? I have finished my homework yesterday. No, that's wrong. What about like this? I finished my homework yesterday. Yesterday ka jettu kun ka dabritedha. Hanume. Yesterday, last week, waan kun just complete action which doesn't have any connection with this time. Yeroo ammaa kana wajjin wal qunnamtii qabaachuu walitti dhufuu qabaachuusaa mee wanti ibsu maantu jira. Kanaafuu simple past ta'uu qaba malee present perfect ta'uu hin qabu jechuudha. Yesterday fi yesterday have finished do not go together, okay? Okay. So wanti amma arginu maa inni common time expressions which are very important. You have to know the most common time expressions which are used with the three of the tenses discussing the three of the tense which we are discussing here. Isaan kam ibsoota yeroo tensiiwwan sadan kana wajjiniin commonly dhufan kana adda baafannaan yeroo daddaatti isin fayyada waan tokkorraa daftanii isa tokko hubachuudhaaf isin fayyada. So for example, used with the simple past wajjin wanni fayyadamnu baay'inaan yesterday, last week, last year, an hour ago, okay, an hour ago, last week, okay, an hour ago, 3 days ago, in 2020, when I was a child, when I was a school teacher, when I was old, when I was young, jechuu dandeenya. Akkuma kanaati egaa. And the other is used with the present perfect tense time expressions which are used with the present perfect since, for, ever, never, just, already, yet, recently, so far, jechuun akkas akkasii kun just, already, since, for. Isaan kun waan afanii miti. For 10 years, since 2020, since October 3, okay? Since 1972, since 2020, jennemo for 10 years, for 3 months, for 3 hours, okay? Present perfect inga kan fayyadama baay'inaan jechuudha. And next is used with past perfect. Past perfect is if I know. Before, by the time, after, until then. Warroota akkas akkasii waliin fayyadamuu qabna jechuudha. Let's see their usage. Mee alaallos keessatti ilaalla jechuudha. Okay, so far so good. Video keenya like, share godhaa. Akkasumas immoo channel keenya subscribe gochuu keessan mallattoo bilbilaallee tuqachuu hin dagatinaa. I would like you to share and like our video, and then check that you have subscribed to our channel. Be sure that you have smashed the bell icon so that you can be reminded with the coming of a new video from our channel. Okay. Emme listi kana ilaalame verb 1, verb 2, verb 3 kanatti fayyadamne drillii tokko exercise ta'e tokko hojjenna. Let's do some exercise based on this list of verbs. Okay, verb 2 agartaniittu, and under verb 3 agartanii jirtu verb 2 simple past idha fayyadamna. Isa kaan lamaaniif garuu verb 3 fayyadamna. Let's see. The first drill, Mr. X and Mr. Y. Mr. X if Mr. Y to dubbachaa jira. Mr. X says, please do your homework fast. Please do your homework fast. Jedhanii dura. Please do your homework fast. Jennaan. Mr. Y immoo, oh, I blank it just now. Just now jedhee waan ta'e tokko jechuu barbaade jechuudha. Just now nan hojjedhe jechuuf deemaa mitiire. Do your homework fast jennaan. Kam ta'uu danda'a. Just now. Just ka jettu kun time expression kun maal nutti muuf deemti? Already present perfect ta'uu isaa jechuudha. I have done it just now. I've done it just now. Jenne have ka jedhu kuni, done ka jedhu kuni eessaa dhufe verb 3. Do, did, done ta'uu isaa beekna hojjedhe hin jira jechuudha. Okay. Next drill. Let's see next drill. Mr. X and Mr. Y. Mr. X says, let's eat please. Hanyaannu mee jedhe. Mr. Y immoo maal jedhe? Thanks. I blank already. Amuma waan kun. Let's eat. Hanyaan. Thanks jedhe. I blank already. Nyaachuu isaa himuuf deema malee na nyaadha jechuuf miti. Wanti sun immoo amma. Kanaafuu blank already. Tense inni fayyadamnu kam ta'uu qaba? Akkuma nu galuun iyyuu present perfect tense ta'uu isaa yoo ta'e isin galaa jira jechuudha. Okay.
Good. So present perfectiidhaaf moo I have eaten already. I have eaten. I jedhe have. She has eaten already. He has eaten already. Okay. Has have ka jedhu kana subject verb agreement wajjin ta'uusaa ilaalaa. Already ka jedhu kuni time expression kanaati. Ha nyaannu jennaan nyaadheetiin jira. Maal jechuudha? Kan inni nyaate dura garuu amma maatti jira effectiinsa kuufee jira jechuudha. Very good. Let's see next drill. So, Mr. Z says, did you eat lunch with him when he invited you? Yeroo inni si affeere nyaadhu siin jedhe sana wajjin nyaattee jedhe yeroo sana jechuudha. Ka dabree barbaan kun. It's a past action. Did you eat? Did you? Did waan jedhu waan ta'eetiif. Namichi kuni nyaadheera yookaan immoo hin nyaanne jechuuf deema jechuudha. Okay, did you eat? Amma gaafachaa jirra. Waan ta'e waan lamatu ta'e duraan. Yes, Mr. Y says, no, I blank before then. I took tea. I blank before then. I took tea. Shine dhuge. Shine dhuge malee hin nyaanne jechuudha. Okay, kanaafuu durseen nyaadhe jechuu wayiiti. Kanaafuu I blank before then. I took tea. Durseen nyaadhe jechuudhaaf maal jennare? Past perfectiidha kun amma. Took tea. Took ka jedhu kun simple pastidha. Inni isa duraa ammoo past perfectiin ta'uu qaba jenneerra. Kanaaf I had eaten. I had eaten. Eaten ka jettu verb 3 jalaa fudhannaa. Kanaafuu I had eaten before then. Already duraan nyaadhee jira ture. Kanaafuu shaayii qofan dhuge malee nyaannee invitation sana nyaata waliin nyaanne jechuudha. Okay. So I had eaten before then. Duraan nyaadhee jira ture jechuudha. So far we have learned the usage of past perfect, present perfect, and simple past. I hope this video has helped you to be out of the confusion. Waan kanarraati waan baay'ee hubattanitti jedhee yaada. Ka ittaanuu maantu jira exercise kana hojjedha. Do this exercise by yourself and then give the answers in the comments below or keep it for yourself. Okay. Hopefully akkasii galuun verbies keessa irratti hundaa'uudhaan tokko tokko irratti hojjedha. Irra shaakalaa yaada armaan dura irratti hundaa'uudhaan isinii gala jedhee yaada. Nu hordofuu keessaniitiif galatoomaa. Thank you for watching our video and go and watch other videos too. And then if you have comments, please give us your comments, your suggestions. Galatoomaa. Thank you.